الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فارون كيت ربي الله الرحمن نقمت اسمك كان كيولتاناني. فارون كيت ربي الله الرحمن نقمت اسمك كان كيولتاناني. مكاكيتين جلقمنا بسم الله جنة الرحمن الرحيم تلك اغني نعمان ترجم تفسي قلت فنه لك الحمد يا رب جنة ردي بفنه ونستعينك سقرقار سفنه نولا في سوار نوججو الفرنه اتنا هيك يا ربي دبي رقان قمنه الربكونا هيك كان انزل بنه akka sababa koo nam tokkoon jallanne akka namni waan beeyne ittiin karaan banne yaa namni da'waa gootu akka of hin daganne of eeggadhu dubbii waan daliila hin qabne sagaleen dubbachuu rabbitu nuu kenne malee ummanni keenya bara caaliman namne nama dubbiin isaa nagaameen quufamne kanaaf hiri arganne na qaddamnu deeni maqaan kee oltaanaanii. silas karaa milkeeti kan nuti barbaannu dura hubachuudha waan dubbachuu qabnu ulamaan baay'eedha itti mari'annu wallaaluma haddii kanaas waan qabnu ragaa qabatamaa itti barbaadannu ummata jallisuu rabbitti baqannu kitaaba rabbichaa dandeenye hin baadhannu dubbii sahihaatu waa dubbanne hin finnu maal sababni dubbii ragaa hin qabne laayinu haala ummanni itti jiru tuquba qabnu dura hawbannu jaaniba hundaani maqaan kee oltaanaani. Baalamadheen ture dubbachuu fansiira hin daganne boodan itti deemu jira dura ergaa walii dhaamnu tokko jira yaa kan hiree da'waa argatte rabbirraa dura mee of gaafadhu maalan himaa jira waan dubbatan beekuutu barbaadama nurraa wanta dogoggoraan dubbattee jirturraa wallaalaan dhugaasii dhaggeeffataa jira meeqatu ergaan taane qabate sirraa khuraafota meeqatu ragaa argate sirraa barummanni haqqiidha eeggatanurraa rabbiin nuuf hadiisu waan dogoggorerraa silas namni waa hojjetuun dogoggorraa ergaa saatuun tahin jecha xixiqqoorraa malee ergaan karaa maynaan salphanneerraa nasiyaa waliif yaanna adeemsa fuulduraa akka dubbiin dharaa hin taane da'waanii maqaan kee oltaanaanii. kottu yaa boleessaa meeme akka taanu hiree arganne jennee da'waatti hin taphannu waan ergamaa rabbiitiin hin malle hin jennu ergaa karaa maqeerraa haa eeggannu waan hin ta'in ta'eera jechuu ofa qusannu wallaalumaan dhamaanee ummatan dhamaafnu dura waan ummata dhageessisuu kaanu ulamoota qabnaa itti dhiyeeffannu ragaa qabatamaa itti barbaadannu dubbii sahihaa qofa utuu lafaa qabnu maal wamti cirrachatti akaayii facaafnu beekaan lafa guutee lakkii gowwaan taanu nasihaadhaanaaf beeke kanaasitti dhaabnu eeggataa deemnu fikraadha waliini maqaan kee oltaanaanii. faaruun keeti rabbee allahu rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee oltaanaanii. faaruun keeti rabbee allahu rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee oltaanaanii. ni kajeella rabbiin waahidu samadu nama gaarii taane addunyaa fayyadu hundaaf khayrii oollee namni ittiin gammadu rabbiin nun taasisin nama haala badu ummata hinaaffaan hamtu walii yaadu nama irrina qofaa walirra barbaadu nusitti baqannaa rabbi yaa samadu guyyattii qiyaamaa gaafa guyyaa jabdu gaafa taakkuu tokko qofa ol fagaattu aduun isiitu asadeemaa namuu quba qabdu harruma waliif himna waan nama fayyadu hojiin keenya akka taatu hojii bu'aa qabdu ummata jannatatti bor waliin gammadu nu taasis yaa rabbi yaa dhal arshil majiid yaa namni aqlee qabdu qophaa'e ifaanii maqaan kee oltaanaanii.
سلام تانغو سنة فقسو يا جماعة السلام عليكم يا أيها الأمة سلس الدنيا كمك ججير ما كران حقيقة دايو مركولما دوري سرس بروس يوم يوكسما ومت ربين في دي اندنو غارما سن الراجة لسو ددبه كنكما وطربو بكون كججي كنكما يا بولي وانكي يدبين كسما بيا وجنو كبسا چونغاري دما duraan dubbatanii ergamaa nuguma zabana booda waan akkasii dargama wamti dhugaa ta'een kijibseefama namna kee dubbatu hundinuu yakkama amriin hundi faallaadha kijibaa dhugooma khaa'in nama namee amanamaan shakkama ilmi wallaalame wallaalli beekama akkas ta'e dubbiin yaa jamaa islaamaa gaaf tokkoon fayyamaa dawaan argamnaani maqaan kee oltaanani نجلا وادو ربي يا إلهي كيس يا دكينيا أمتان نوغي يا خالق أرضي يا قفتا سماي جتتين سكرن وفان كينيا كاي همنا ملنكم نواتمنا نوتاي ظل مملي يا ربي ملنوده بوني ستمنا أتنودك مالوك بقبدات نرادي إلهي إلهي الله الرحمن مكان كولتاناني فارون كيت ربي الله الرحمن نقمت اسمك مكان كولتاناني فارون كيت ربي الله الرحمن نقمت اسمك مكان كولتاناني yoo khaliqni keenya hamtuun irraa qabe gaaf tokko dubbannaa waan afaan nu qabe inni dandahaadha takka maal dadhabe yaa qubsuma nama bakka dhaqu dhabe yaa jabeessaa qalbii nama hamleen jabe namni si qabaannaan yoom takka waa dhabe yaa gammachuu nama karaa kan kee qabe ni sabbara rakkoon fedhe yoosa qabe yaa badeessa nama haqqii keerraa dhabe nafsi ofii sallamee karaan taane qabe جلتان جلسان لورس میں کچبے عقیدہ اسلاما کندے کو ڈڈبے اوفے فت جبے کنجرو سے نانی مکان کے التانانی ہمم دروارو اکھیکنی ڈڈبام بیتین دنیا کن یرون سے گبابا hundinuu buqqa'aan gaan jajjabaan kan khaliqaa malee kamillee dadhabaa harruma bookkisee fakkaatus jajjaba fakkaatee fakkeessus booddeen numa jabaa inni hin banneen hin jabne rabbiin qofa jabaan isa qofa jabaadha isa qofa qabaa namni harka baasee hin shuumne sagalee wayyaba mootummaa shaaramuutti hin qabne harkaa qaba awwalaa akhiraa maal tarkatti qaba hundaa quba qaba shakkitu siinsaanni maqaan kee oltaanani yaa kan badii keenya hundumaa agartu boonyee sitti mannaa irra nuun dabartu nafsiin keenya akkan taane kan boraazabamtu kan karaarraa mayitu dhugaa agartu yaa rahmaan qalbii keenya imaanaan nuun jeeftu akkasii waan ati dhowwite hunda dhiiftu sheexaannin siif jennee silaa namaan jeeftu yaa kan duniyaa akhiraa nama kanan siiftu rahmanni kee bal'aadha yaa rabbi nuun dhiiftu bornuun kanan siiftu jannata keetiini maqaan kee oltaanani amma kanattaan seenaa sahaabotaa dubbachuudhaa deemaa naa dhageessuu laata wamtan deddeebisuuf seenaa rijaalotaa hammuma dhageenyuun qalbiin nu dheebota adada himamuun namni waa hubata wallaalaa fi beekaa hin qabu sheekota xinnaa guddaan jedhu barsiisaa barata hunda gammachiisaa wayirraa fudhata rakaataa sifataa deemsa karaa diinii maqaan kee oltaanani achi tarkaanfannaa bakka dhaquu baane gargaarsi rabbichaa takkaan irraan jenne seenaa sahaabotaa himoo waan hin hafne erga dhaggeeffanne khayrii irraa fudhanne seenaa dheera rabbii maafan hin dubbanne diini islaamaa kanaan har'a kabajamne waan jarri ta'aabe har'a dandamanne ammayyummaa islaamaa jaraan badhaafamne waan jarri keessa ture har'a yoo hubanne waan keessaa bahama jechuutti yaadamne gargaar
gargaarsa rabbiiti wanti hin danda'amne hin jiru yoo beeyne tole yaa ikhwaanii maqaan kee ol taanaanii. Faaruun keeti rabbi Allahu Rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee ol taanaanii. Faaruun keeti rabbi Allahu Rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee ol taanaanii. Waan nabiin barsiisan jarata garsiisa jararratti ilaallanna imaanaaf ikhlaasa akkattiin waa bulchan jireenya siyaasa nama dubbiin galee fajab gaarummaasa itti deddeebi'uun koo yaa jama obboleessa waan taamuu qabu jararraa dhageessa akkatti jenne tajaarratan galeessa baruuni barsiisuun maaliifuu ba'eessa kanaaf qalamni koo waan jaraa barreessa hamma rabbiin na teessise duniyaa keessa silaadhuman qabu hinuman barreessa bakkan gufadhetti waliif naa sirreessa yoo rabbii koo kadhee numa naa mirgeessa yaa rabbii gargaarsa kee narraan kutini maqaan kee ol taanaanii. Baalamni koo gahee achiin isin keessa ammallee hin fagaanne dirree badrii keessa bakka dhaabbadhee raafufachuun ba'eessa seenaatu wal fuudhee achi nu deebisa bira dabarfachuu feessa nu deemsisa xiqqoorraa odeesseen achi sin deebisa bakkuma kanarraa waasinii odeessa waan durrafa kanatti hojjetame keessa badril kubraa booda gaaf guyyaa sadeessa nabiif sahaabonni deeman achi keessa deebi'an madiinatti gammachuu odeessa alhamdulillahi yaa rabbiin dandeessa barri sun hijiraa booda waggaa lameessa dhufe islaama tahee ummanni baay'eensa kanaan dabalamee gammachuun kaleessa tunni nabiyyichaa injifannoo galmeessa isatu hogeessa gooftichi guddaanii maqaan kee ol taanaanii. Jamaan mushrikootaa faffaca'ee dhume erguma lolli sun gahee xumurame ashaddoonni jaraa gaafa sana dhume jarrafis akkatti deebi'an dhabame ijuma maaliitiin makkatti galume jarri kanaan baane amri jijjiirame mataa jara cabee kanaaf yaadda'ame dhuma jara hakkitti mawwallaalame utuu makkaan seeniin karaarra turame ummanni faffaca'ee walitti qabame gallee maala jennu jechuun mari'atame akkuma gurguddaan torbaatamni dhume ammas torbaatamni fayyaa booji'ame maala jedhanume kanaaf kaanfatanii maqaan kee ol taanaanii. Gadda kana hunda himuuf rakkatame haytamaan kan jedhan dhaquu filatame jarri karaa teenyaan isatu ergame dhaqeeyyuu jalqabe makkaan keessa deeme utbaan sheeybaan umayyaan du'an jedhee hime gandi tokko faannaan meeqa jalaa dhume makka gadda qofa ta'ee maraatame achumaan waajeen ummataa labsame nam tokko kan boonye jechuudhaan dhowwame gadda liqimsanii taa'uun dadhabame nam tokko kan ilmaan afur jalaa maqaan kee ol taanaanii. Gadda kana hunda himuuf rakkatame haytamaan kan jedhan dhaquu filatame jarri karaa teenyaan isatu ergame dhaqeeyyuu jalqabe makkaan keessa deeme utbaan sheeybaan umayyaan du'an jedhee hime gandi tokko faannaan meeqa jalaa dhume makka gadda qofa ta'ee maraatame achumaan waajeen ummataa labsame nam tokko kan boonye jechuudhaan dhowwame gadda liqimsanii taa'uun dadhabame nam tokko kan ilmaan afur jalaa dhume garaa hidhatee taa'ee boo'icha dhowwame keessaan gubatame falli dhabamnooni maqaan kee ol taanaanii. Faaruun keeti rabbi Allahu Rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee ol taanaanii. Ahwaala madiinaatti immoo yoo deebinu jedhan yahuudonni mee akkama taanu kottaa walii gallee mala habaafannu jaraamanuu wajjin islaama hataanu afaaniin fakkeessina garaan hin amannu yookas goone malee yaada jaraan beeynu amanneerra jennee jara keessaa seennu achi rasuulatti beeksise rabbiinu jarri 300 kan taarikaan beeynu gariin jaraa jedhan lakkii kanan taanu badritti injifatan jennee waan sodaannu
yoo hokuma lolaa kanuma nu beeynu lollee dhabamsiifnee ofirraa kaafnu banii qaynuqaadhaa kan akkas jedheeni maqaan kee ol taanaanii gaafa duraa garuu walii galteedhaani rasuulaaf muumintoota madiinaa waliin gaafa hijraatii qabee jiraataa turani sharrii jaraa dirreen baafne dhoysaadhaani banii qaynuqaas ta'e kan biraa waliin meeshaa waraanaa tolchuudhaan beekamanii lola badrii booda yaa'ii barbaadanii qureeshii immoo hamuun jara arsinaanii rasuulli gaafatan dubbii dhagaanii yaa maashara yahuud maafaadii digdanii jennaan akkas jedhan nabii rabbiitiin lollati qureeshii waan beeynee wajjin injifatte dhugaa sittin fakkaatini goota keenyan beeytu waan takkaan argini loluma labsanii jechuudha macnaanii maqaan kee ol taanaanii nabiin achi deeman kana dhagaanii ammas yahuudonni dubbii barbaadanii lola banuu fedhan karaa adda addaatiin dubartii sahabaa tokko kan jirtu ijaabaani magaalaa qaynuqaa haajaadhaaf dhaynaani ijaaba siin uffatte fuularraa fuudhanii dhagaan muumintoonni isiin iyyinaani qaynuqaa guutuutti waraanaa marsanii jarra kana duraan dhaaddataa turani sodaa qalbiitti naqe gooftichi guddaani hin bahanuun galanu gandatti hidhamani abdallaa ibnu saluul munaafiqni suni kan garaan kaafiraa amani afaaniin dhufe akkana jedheen nabii rabbiitiin anaaf jecha hadiisiina jalaan fixini jarrinis murtii keessiifa fudhatani jennaan nabiyyichi murtii dabarsanii meeshaa keessan fudhaa biyya gadhiiftani gaafas godaananii shaamitti galanii akka jarri shaamiin gahee qubateeni ofiif jala dhaqee gooftichi guddaani gurguddaan jajjabaan jajallaa isaani dhukkubatti buusee achitti dhumanii hin turre achumaanii kuduraa rabbiitiini maqaan kee ol taanaanii kana asiin geenye makkatti deebinaw jarri makkaa taa'uu dadhaban alana maqaan keenya cabee akkam keenya taanaa jedheen abbaan sufyaan gotta akkana goona dhukannee dukkanaa madiinatti yaana wareegama xiqqoo waan jabaa hojjenna munaafiqa keessaa saahiboota qabna nama 200 fuudhee karaa buunaan yasrifiin gahanii sodaatan alana ansaarota lama ajjeesan dukkanaan tamrii jijjigsanii dhiisanii baqannaan sahaabonni dhaga'anii faana buunaan bassoo galaa fidan dhiisanii baqannaan ghazwaa bassoo jedhamte maqaan lola sanaa karaa dheeraa sanaa harcaasaa fiinaanii maqaan kee ol taanaanii jamaan qureeshotaa jarrafan badrirraa kaan hin booji'ame kaan dhume jararraa akkataan dhabanii guggubatee garaan al tokkoon dhabaman manguddootiin jira namni ahlii keessaa hin qabne maaltu jira hattaa fuudhachuun dandeenye reefka jira kanaafis boojuudhaan harka islaamaa jira shirrii wahii yaadan uhudiin durarraa muhammadiin kaafnaa jedhan ardumarraa milkii dhaban maleetti jiru durirra ammas ifa baasee rabbiin shirrii jira umayr ibnu wahbii jennaan tokko jira ilma booji'ame harka islaamaa jira safwaan ibnu umayyaa abbaa du'ee jira dhagaa dubbee jira kan jidduu lamaanii maqaan kee ol taanaanii nam lama dhaqanii ta'an kaabaa biraa rasuula ajjeesuu barbaadatan karaa jedheen umayr kanaaf rakkoon maaltu jira maalan godha liqii namaan narra jira ilmaan koos kan of hin dandeenyetu jira jedheen safwaan horiin harka keenya jira idaa kees ilmaan keessanatu si jira ergasiif mijaaheen hunda barsin jarra dhaqee du'e ajjeesuu murteeffate gara sayfiisaa qaratee umayr bu'e karaa gaafanni madiinaan gahu jira sahaabonni gariin taanii wal bira dubbataa turanii fadlii khaliqarraa umar ibnul khattaab arge hunda dura dafee ga'ee bira qabe shakkiidhaanii maqaan kee ol taanaanii
عمر بن الخطاب رسول الدفده سيفي ساتي والجنس والابتده قرأتو جلك بأمن سيسو ياده جدين عدو الله ما توسفده المنسيك بامبا فجو برباده بدرتي بوجي تنجده سبه قده ياده دفه بدويسه مجي فجو ياده ميشا ورانا كبا مكاباته فده هم بيكا مسير رتائي قداده هنده مفتاو وانني برباده خيدين إني عادي جلا فشلوني مكان كي قلتاناني فارون كي ربي الله الرحمن نغمتشيس مكان كان كي قلتاناني فارون كي ربي الله الرحمن نغمتشيس مكان كان كي قلتاناني سيد العالمين أشرف الكرمان وفي مجلاني يوكان نسيما قراتني دبن همود دوماي دبين كيوندي صباي مثلكما ارغتي مود دغين سيما كعبا برته سني سنم للمان بدر تك عبدان دبت ولمان اتنا الرجراب جتلك انما محمد جيسوف سلا يرونما صفوان بن مياس جدف شرما كنت تكودان كفلون دما ورينكو يوم ما فيو كنان تيني مكان كي قلتاناني ورّا في المانكيتي في يادين وما اجتي لا جبس جدو كين لمان محمد ابن تجرى جتين دفني أما أتو كان أبدفت مال نصب أما دبين كنو ميرت تياجيب ما نلما مالنجرو كان معلومة أترقما ربي تهون كيرقما وامتاتنو قرصا ترتيا كينما شهادة قبت أمني أجمان ملكي سوداف ديما دبتين غارما قجيل موتي قفتان ارتيف زما بريچا ربما الله الرحمن مكان كيولتاناني صفوان غرو مدينة ترغتي كاناني مكان كي سدي مجد أمتاني أبشراو دوغاري دقهوف تيسني قد برميكا حرف رمتني بوداري مراتي دبين فشلاني عمير ملو وهبي إسلامتاناني صفوان كان ومتي مراجو مالني حالو بافتشو فدكر مفديني أبان سابت رتك اللي جنيناني عميا بن خلف أبايو صفواني بولتو كتنا كان سيد الأمين أبارني ترنم تربة دراني غاف مكان تران أتون قداني إسان دعوا قونا جريا زبناني مكان كيولتاناني سبب نجري غاف سبار منهيف غاف تكو رسولي تو صلاتني نم تربتاني تمريتني يروسان سجودي داب قدبواني دلو غالا مرمساني ركينياني أخنس بن شريك جدم إني كايكوني كالربين الرب سيبي فادداتيني لابتني كل فويت والغاني جرى الرهجرات دلن سور رحماني بود دفتي الرافو تفاتماني صلاة فتني هركا والقبني اللهم عليك بقريش جرني جرى تربا سنما قادا وامني تربا وقاف ما بدري سنماني قاف سريف كجرى ونتقبني أكنا جرني الرب أنا أفضل لفني قونا قوت راماني أرغتم موجدا وانو جي كيسني سيدنا عمر سانقا فتني دعان ترطرام مال لقا جتني يا هرقما ربي مالا سبسيفتني جدن ندقه دبي ددبني هر أرمني جرا جلا هدمناني مكان كيولتاناني فارون كي ربي الله الرحمن نغمتشيس مكان كان كيولتاناني فارون كي ربي الله الرحمن نغمتشيس مكان كان كيولتاناني أسرام بفدا سينا كودراني غزوة بني سليم تبباني مدينة وين روف جري برباناني نبين دبي جرا كان رقاني وتو جري نفنو دقا جراني مدينة صباح بن عرف طاديسني لولا بدري بودا أتوه دنقايني هجرا وقال ما شوال كيسكني هوقنا ورانا وفميساني يروسان بكا خضر جرم تقاني جرت
jalatti baqattee badde bakkasanii dhiiftee biraa yaate gaala 500 sahaabotaaf qoodan nabiyyul amiini isanii deebi'an jarri godaannaani maqaan kee ultaanaanii booda lola badrii wanti hojjetanii Ka'ab ibnu Ashrafitti du'a murteessanii akkaataan itti du'e himeera duraanii ergamaa rabbichaa cabsee arrabaanii ajjeesuun dirqama taanaanii kanatti aansanii ghazwatu bahraanii ofiin bobbaanii rasuulul amiini nama 300 fuudhanii deemanii hijraa waggaa 3 kun ta'uuni jimaadul aakhiriin achuma turanii mushrikoonni baharaan dhiiftee adeemnaanii duraan jarri waamnaan dhaqan baallamaanii isanii deebi'an lolli sun hafnaanii maqaan kee ultaanaanii faaruun keeti rabbi Allahur Rahmaani nu gammachiis maqaan kee ultaanaanii faaruun keeti rabbi Allahur Rahmaani nu gammachiis maqaan kee ultaanaanii Makkaan keessaa qophii jabaarra durame haaloo badrii baafachuudhaaf olkaame yeroo nigdii jaraa keenyaan dheereffame shaam dhaqanii galuu jecha turseeffame karaa madiinarraa shaam dhaquu dhiifame sodaa jecha Iraaq irra naanna'ame Safwaan ibnu Umayyaa irratti shuumame namni karaa beeku soriidhaan bitame sochiin jaraa rasuula rabbiitti himame guyyaa sana hojiin gaariin hojjetame sariyatu Zayd ibn al-Haaris duulame rasuulli isa erginaan duudha fuudhee deeme dura buhee dhaqee qophiidhaan eegame meeshaan Qureeshotaa akkanaan marfame tokko kan hin hafin hundinuu qabame jarra abbootii meeshaa hundi gatee deeme namtichi karaa agarsiisus booji'ame kanarraa faayidaa guddaatu argame dirhama 100 oltu booji'ame injifannoon badrii ammas dabalame badritti jara dhume har'a horiit argame aarii kana lollee Uhud qophaa'ame garaatu waadame karuma hundaanii maqaan kee ultaanaanii bakka kana kan hin dubbachuudhaaf bahe amma kunoo dhufee dirree Uhud ga'e waa'ee Uhud kana kan hin dur haasa'e asiif achi fiigeen tasa waliin dhahe waliin mammakamaa wayiinatti ta'e kanaafuu deebisuun dirqama ta'e ifa sinii galchuufamuu man danda'e badriin booda laalaan Qureeshii irra ga'e garaan guggubatee keessi dirmammaa'ee Uhudiif qophaa'an haaloon dachaa ta'e namni jajjabaan waamamee wal ga'e horiin jaraa gaafa badriin ajaa'iba'e kan abbaan Sufyaan fuudhee Makkaan ga'e hundinuu gumaata lola Uhud ta'e waashiyyiin filamee Hamzaadhaaf qophaa'e baada lolli badrii waggaan isaa ga'e gumiin barbaachisaan hundi wal qixxaa'e ajajaan mushrika abbaan Sufyaan ka'e waraana qajeelchee laalee naanna'e nama 3,000 fuudhee karaa bu'ee sirbaa fi dhiichisaa bookkisaa gayyaa'e abhaa bakka jedhamtu wayita dhaqee ga'e waraanni gattaa'e haajaan argamnaani maqaan kee ultaanaanii faaruun keeti rabbi Allahur Rahmaani nu gammachiis maqaan kee ultaanaanii faaruun keeti rabbi Allahur Rahmaani nu gammachiis maqaan kee ultaanaanii raajiin mushrikoota kitaabni yoo himu dhugumaan fakkaatu yeroo dubbatamu hojiin jaahiliyyaa waan ajaa'ibamu yaanni jaraa tokkuma waliin gatu yoo bu'u dhaqanii gahan bakka bu'aa jedhamu qabrii haadha rasuulaa bira yoo ga'amu waraanatti himamee akka qubatamu hindiin jettee namni walitti qabamu qabriin haadha Muhammad akkanaa qotamu lafee naaminaadhaa dirreetti baafamu fuula koo duratti naafa caccabsamu irratti sirbamee naafa geeraramu abbaan Sufyaan dide kun hin taasifamu kana gochuudhaan maal faayidaan argamu takkaa du'aa qabriitiin waliin lolamu lafee durduu irratti har'an geeraramu mee ilaalaa namuu raajii miti kuni maqaan kee ultaanaanii
راجي مشركوتا كتاب ليوهمو لقمان فكاتو يرو دبتمو هجين جاهليا وانا جائبمو يا نجراتكم ولنغتو يومو لكني كهم بكا بهاجدمو كبري هذا رسولا بلا يوغامو ورانا تمامي أكا كبتمو هندين جيت نمني ولتقبمو كبري هذا محمد أكنا قتمو لفينا من هذا دريت بابمو وفولا قدرتي نافا چچبسمو الرتي سربامي نافا غيررمو أبان سوفيان ديدي كن انتاسفمو كان قوچو رام مال فايدان ارغمو تقادوها قبريتي وللولمو لفي دردو الرتي حران غيررمو ميلالا نمو راجي متي كني مكان كيلتاناني ربي الله الرحمن نغمچ اسمك كان كيولتاناني فارون ربي الله الرحمن نغمچ اسمك كان كيولتاناني راجي مشركوتا كتاب نيوهمو دقمان فقاتو يرو دبتمو وجين جاهليا وانا جايبمو يا نجراتكم ولنغتو يومو دكاني كهم بكا بواجدمو قبري هذا رسولا بريوغامو ورانتي مميكا قبتمو هندين جت نمني ولتقبمو قبرين هذا محمد أكنا قتمو لفينا من هذا در تبافمو فولا قدرتنا فججبسمو الرت سرب منا فقير رمو أبان سفيان دي كن انتاسفمو كنا قچودا مال فايدا نركمو تقادوا قبريتي وللرمو لفي دردو الرت هرنگير رمو مهلالا نمو راجي متي كني مكان كيولتاناني أحوال مدينة رامو يونريسي كوبين جرا قاتنا بهم برقسي عباس بن عبد المطلب تلايا برسي وتجرم بهين دامي في جبسي صحابان تو قولغاني قويا ديمي گيسي كران ديريني يوم جرد دام بگيسي ارغما ربي تسجينو قپيسي نانو مدينة تفوارديا كندسي آقادي كندوفني ايقم سجبسي उन्डे सहाबो था दफे वल गुरमेसे रसूल ददफे वल गही गगेसे असदु फंजचु यादति दिएसे चालानि तिदैना जचु तिमुर्तेसे यादि चरुगोम से देमु मुर्तोफलानी मकान केउल्तानानी غافسنا هل كان أشرف القرآن اللهم صل وسلم تسليما الربا رفاني أرغاني مناما منساني كسالون تكو قلما أمس غرزي في ساني تجب سما إسان تجبادا مرميرو إفما كان أرغاني كان جمع غنما منامني هم بها وايدا سلما ماتي ساني كسا تكو تجيبما سابو تساني تجلامي دما jedhanii kanatti katanoofuma amsa jalaa du'ee dubbittiin dhuguma gaafas guyyaan gahee leenca fakkiinama sahaabonni isaaniis ta'an akkasuma rabbiin beeksisee jira waan ta'u hunduma dubbiin qadaruma murtaa'ee duraanii maqaan keeltaananii فارون كات ربي الله الرحمن نغمچس مكان كان كيولتاناني فارون كات ربي الله الرحمن نغمچس مكان كان كيولتاناني نبي ربي محمد اميني وفتورانا سبيلا قبني وفتني جران قبي جباداني غوتس غوتم سادس مال اللي ربناني نمني غوتم بربادو نغماني إسام فانا ديمو رجدالييني جمع صلاة من بريباني يو ربي نم فدين ما انجفتني أچت ساستيس كينيا حسنيني نسري لمانتي واتكون نبدني يو اتشاهد دنبنا دجنني هندلو قبي دانا چما بولني غنما سنبتات النابريناني جيشي رمضاني قودنا دداني مكان كيولتاناني دولاتان قدو ملته بري أججت بيكان سيد المختار مراسا قدم غرغري كنا قباتي بافم مهاجري أمير تاسس مصعب بن عمير أنصار الإسلام قدم غرغري
أو سرتي شومان عسيد بن ديري أججان خزرج خباب بن منذري مرقا فتا جدود الدوبا فول دري أججان مرقا منذر بن عمري غرابتاتين سيدي زبيري مقداد بن أسود جدامين غرغاري وقو بوفت ديري يروني هاناني مكان كيولتاناني منافق نگا فس جرا وجن بهي نماري بسدي هودتي آئے عبدالله بن سلول ابا ميلاتي امنتي متي بكي سولاب بهي وانرقمان ربي جرم بين سي واهي جرا ربي قاتسانين قئي شرين جريا ديگا فس در بهي ويتم وراني جل قبمو كئي هندي منافقا وبودا ديبي لقوفس مسلمات درانكو مقئي منافق نيانا نبا تربتئي أول ما ومت جريات بهي فملي مؤمن توتا جبسودا بلغي مشركوتا قريشي تيف جدتئي نبي سادي آئي دي سيد بناني مكان كيولتاناني أنصار تكيسا من أهل المدينة قوت جبا مكان سابوت جانا ملتو رقبال لديمو كانان أماما سادي مادا ملتون ساكنا لما هون دبي قالمون تاو خانا قوت مدير بوكا فارسو زينان جالل رسولات باي سانتانا إسانس لجالة سوچيزا كنا سيفي تقبا سر رسول مبينا مي إنيو تكيسا قوت سابن كنا عمر بن الخطاب نفرة جنان علي نيف زبيرانا أنا جنان جري أبو دجانان دروا آقابنان حقين سيفي جامال نبي جنان مرمادو ربي جرود سان جنان إن شاء الله نقوتنا كنان جنان أجين تكنان دبتي يقيني مكان كيولتاناني فارون كيتي ربي الله الرحمن نغمتشيس مكان كيولتاناني فارون كيتي ربي الله الرحمن نغمتشيس مكان كيولتاناني مشركون دفن دري وهودتي كما سدي دفي بكي وهودتي هاتي منا جرى باي وجنجرتي قافس ومت جري فداني بدبرتي ديري قام فتي كلولو فول درتي أكتو كون جرى إنجن دوبتي لولشيف دي جنكر سوف كرا فول درتي أكا جرى جيسي يوكالي دوتي شعرين مكا كاسو جدا بودا ديمتي إن تقبلوا نعانك ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق ويها بني عبد الدار ويها همات الأدبر دربا بكل بتر أكسك زدا درادو بدمتي هر والأرقنا دير ما نسيتي يو بقت اللمون دي بن ولدتي هم قما بوتي كينيا بافتنوتي هم دي قبولا كينيا دي تنوتي أكسيتي شعرات دو بردمتي هندين بنت عتبة أربنيان دبرتي لولا كيسا في ديل اللبدي هندتي أمام زاندو آرق الفتتي أباسي حمزات وجيس بدرتي عتبات وأباد أولي تروسيتي وسيلة سي شيبان دمانغاب توكيتي آريسي بابا چودا فكس غرتي أما تو مراتي جاروما وليني مكان كيولتاناني مشركون جدًا والهمر ينو أكسولين جدًا درالو لنسينو جماع محمد كان أدانا كوكونو أنصارو ذان جدًا نسنين بربانو نوتي سيني وجلو لتوكون قمنو آلي كينيا مكاتي كان نوتي بربانو جرى ملي سيني والمفتشون فينو جنان أنصارو نوتي أدانين بانو نتوبولي واني غرغرين قدمنو وانجرتي رفينو تسبران ابنو حتى جرام بفني نتيو في أدمنو كينيا لچو غمچو داتو كنمنو شاهينو جنة كنو تبربانو جرانو سنسريدا يوان انجفنو دانغاتو كنمنو كمبيا لماني كان كيولتاناني فارون كيتي ربي الله الرحمن نغمچيس مكان كان كيولتاناني أكي قبل ما دانجار ميجرو
Omte dhufe addaan jara baasuun jiru maaloo jidduu seenee addaan hin jijjiiru qabeenyaaf dhabeenyi walitti hin jijjiiru ummata rabbiif jecha hirbuu seenee jiru kan amri rabbii irratti wal jala hiriiru barsiisaa tolanii Mustafa al-Muhtaaru laga quraana irraa obaasanii jiru jarrinis dhuganii deebuu bahaniiru malee baadhatanii deebochuun hin jiru biftaddaan hin baasu wal faana hiriiru addunyaa diigamte kan deebisee jaaru jara akkasiiti kan nizaama jijjiiru obbola akkasii malee hakkeen hin diriiru wamte ansaaraa muhaajira jidduu jiru haqiiqaa obbolummaa kana malee jiru milkaa'anii jiru fi duniyaa waddiini maqaan kee ol taanaanii waraanni dhaabbatee wallaala fuullettee rasuulli ramadan hundaa bakka isaatti tabba tokko jirti mijuu qubsumaati kan jedhan maqaasee jabalurrumaati isii tahuu deemaa sababa dhumaati nabiin nam 50 tabba san gubbaatti filanii kaayyatan abbootii xiyyaate Abdallah ibn Jubeer shooman jararratti Rasuul amrii jabaa kennanii jaratti yoonu maaluu taanee dhumne dirree irratti yookaan jaraariinee galchinee biyyatti akkasirraan kaanee jabduudha bakkattiin lolli jalqabamuuf wallaale fuulletti hin arguu duratti gamaa gamanaani kan kee ol taananii nigdiin jalqabamuuf dhaabbate wal biraa mushrikichi tokko bahe fuula duraa boonaa sadeemee Qurayshota bira Abu Talhat al-Abdari ashaddii kaafira qaama jabaa qabaa dhaabbiin isaa dheera dhugumaan gootummaadhaan beekama durirraa luynoomus gootomus maal baasa kaafira yoo ajjeesee duhee kan isaa khasaara isa mubaarazaa bayaa walarraa eenyutu naabbaa jedhe islaamarraa bookkisee dhaaddate raajiin keessanarraa nam tokkotti hin baane ijaan laale duraa Zubeer gadi bahee leenci muhaajira kaabbaa waraanaa guutuu uffatee jira Talhat al-Abdariin hin buune gaalarraa Zubeer xiyyaan dirree fonqolchaa jirra lafatteerraa muree fuudhe mataasaarra Rasuul hawaariyyii koo jedhan gaafa sirra milkoofnaan durarraa takbiiraa jedhanii maqaan kee ol taanaanii فارون كات ربي الله الرحمن نغمچ اسمك كان كي ولتاناني فارون كات ربي الله الرحمن نغمچ اسمك كان كي ولتاناني جلقبه مغالا ولتبنمه هوغنتوني جرا ولردمه waraanni guutuutti yoowwe gaddeeffame alaabaa mushrikaa jarribaatunume 11 gahee namni ajjeefame ilmaan abbaa tokko jaha galaafatame tokko habashaadha sawaab kan jedhame magaalaan hawwite amriin jijjiirame abbaa dujaanaaf hamzaan fuulduratti adeeme dura mushrikoota irratti jabaatame yeroo tokkoof kuffaarri baqachuuf dirqame hin turre amriin jabaan islaamatti argame waraana Khaalidiin duubarraa marfame dubbee jijjiirame amriin diigamnaani maqaan kee ol taanaanii miidhaan jabaan gahee saffii islaamarraa nam 50 nabiin kaa'antu bakkarra akka xiyyaan eegan waan dhufu boodarra waraanni hawwinaan gamalachuutirra baqachuu jalqabnaan jamaan mushrikaarra achumaan jarri kaa'amanii tabbarra mushrikoonni jaban maaliif naasirraa fiinee dhaqqabannee boojuu fudhannarra jedhanii deemanii dhiisanii bakkarra namna 40 tokko didee abu'e achirra nama 9 qofatun ka'in bakkarra Khaaliqan argateetti dhufe boodarra jidduutti galfatan fuulduraa duubarra laboo maaltu jira duwwaadha dubbeeni maqaan kee ol taanaanii yaanni Khaalid bahee boyta kana toleef bakki gadhiifamuu dhaabbatee ilaalee tabba jala marsee duubaan gadi gale musliimoota salgan achumatti qalee sahaabonni duraan fuuldura qajeelee dudduubaa marfamuu garagalee ilaalee dhumuu malee garatti godhu wallaale fuulduraa dudduubaan ta'an akka malee gariin mala dhabee keessaa fiiguu malee ibliis kana keessa ol fuudhee sagale islaama fakkaatee waame jecha tole
deebihaanni jennaan biyyi jedheen tole biyyi dhugaasee obbooda garagale garii wal waraane addaa wal wallaale Musaab nabiin fakkaata baay'ee hamma malee ibnu Qamiyaan ajjeesee gammadee talale nabii rabbii se'ee asii bachu taale Muhammad du'e jedhee ardiinitti tole dubbiin booda galeef nagaa ta'uun isaanii maqaan kee ol taananii. Faaruun keeti Rabbee Allahu Rahmaan nu gammachiis maqaan kee ol taananii. Faaruun keeti Rabbee Allahu Rahmaan nu gammachiis maqaan kee ol taananii. Wayita kana keessa Hamzaan waraaname waashiyyiin kanee booda darbachuun beekame. Hamzaan leenca Rabbii os galaafatame waashiyyiin ajjeese gabrummaa baafame duraanuu kanumaa filatame deeme ergaa manee booda ofumaaf nu hime Anas ibnu Nadrii jijjiiramee dhume kuna baluu jechuuttillee wallaalame obboleetti dhufe isa ta'uu hime bakka 83 waraaname meeqa waraane laata ajaa'ibaa meeme mallattoo qeensa isaatiin addaan barame bakka dhaquu deemuu dura bu'ee hime yaa urgaa jannataa jedhaa dura deeme kanatti of wallaalee cicciteetti dhume utuu lubbuun jiru rabbiin itti arjoome Muhammad du'e jechuun karaatti itti himame maal ta'a yoon isaanii wajjin dhabame jedhe kootis guyyaan dhumeen fedhu booda isaanii maqaan kee ol taananii. Ajaboita kana wanti ta'u ta'ee eega Hamzaan Asadullah qadaan isaa gahe namtichi waraanee ciibsee lafaan gahe sahaabonni isaaniif gubatee wal gahe sayyidu shuhadaa jedhamee moggahe nama baay'ee wajji wareegama ta'e achi tarkaanfatee kan jannataa ta'e sheeyxaanni zaahira dhufee keessa gahe gammade gammachuu haajaan isaa ba'e nabiin du'an jechuun isa oduun faca'e jaalaaf sahaabotaa dubbii dhugaase kaan nuti sinabnu jedhee keessa gahe baay'een namaa yoo as wareegama ta'e kan gara wallaalee akkan taane ta'e hunduma dhama'ee dubbiin jabaannaanii maqaan kee ol taananii. Booda waammatanii anjira yaa biyyaa akkana jedhanii nabiin rabbii kiyya tabbat ol bahanii sagaleen ittiyya yaa gabroota rabbii ilayya ilayya ayyuhal mu'minuuna kottaa gara kiyyaa mu'mintoonni duraan jedhamaan nu wayyaa hardiin dukkanaa'e amma ta'eef guyyaa mushrikoonni arganii waraananii xiyyan jedhan nabiin rabbii abboleewwan kiyyaa namni narraa deebise har'aa duwwee kiyya jannata keessatti ta'e ollaa kiyyaa itti isaanii xiyyaa nam torba dhumanii maqaan kee ol taananii. Booda waammatanii anjira yaa biyyaa akkana jedhanii nabiin rabbii kiyya tabbat ol bahanii sagaleen ittiyyaa yaa gabroota rabbii ilayya ilayya ayyuhal mu'minuuna kottaa gara kiyyaa mu'mintoonni duraan jedhan maal nu wayyaa ardiin dukkannaa'e amma ta'eef guyya mushrikoonni arganii waraananii xiyyaan jedhan nabiin rabbii abboleewwan kiyyaa namni narraa deebise har'aa duwwee kiyyaa jannata keessatti ta'e ollaa kiyyaa itti isaanii xiyyaan nam torba dhumanii maqaan kee ol taananii. Sagalee dhageenyaan sahaabonni isaanii iyyanii maraataan kan gara isaanii gariin of wallaalee maraatuu ta'anii akka ilmoo haadhatti fiigduutti fiiganii dhugaattiin fakkaanne lubbuun hafuun isaanii rabbuma tambise malee haa ikhwaanii rukuttaan gaafas isaan dhaamanii akkuma nuu laafnaan dubbannu afaaniin waa laaftuu wayii isinitti hin fakkaatiin Utbaa ibnu Abii Waqqaas dha'ee dhakaadhaanii itti dukkanaa'ee kufan cinaachaanii dhiiga dhangalaasa ammas ol kaanii tokko silkaan isaanii cabse fuulduraanii seefiidhaan muramee ammas fuulli isaanii boodamnu Qami'aan dhahe dudduubaanii koofiyyaan sibiilaa kan isaan kaayyatanii karaa lamaan cabee seene mataa isaanii ibnu Ubaydullah dhaqee harkifnaanii
buqqifnaan arjahee ilkaan saalamaane Maalik ibnu Sinaan tuuta dhiiga isaanii sahabaa keessaa tokko naan galle maqaani dhiiganni tuute sanatu fisaan jennaani wallahi lafattin tufu dhiiga isaanii laftin dhugdu jedhe inni liqimsinaani jedhan nabiin sirratti wajabde jennanni azaabni sirratti haraama jedhaniin kan isaa kanumaa duraanu haajaani dhugaadha rabbiin hin gubu dhiiga isaanii akkana milkiini malatti beeynaani maqaan kee ol taanaani faaruun keeti rabbi Allahu Rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee ol taanaani faaruun keeti rabbi Allahu Rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee ol taanaani Maarakaan jabaatee wal qabee balallee gootoowwan gariidhaaf dirree baatee malee waahee abbootu jaaname banadhoo laalee jaalallee rabbiitii jaalallee rasuuli ragaa bahanii fi ni jira daliillee guyyaa gaafa sanaa isaaf taate duullee sheerii jedhaa deemaa hin mul'atu fuullee sagalee wal qabee akka jabaalollee أنا الذي أحدني خليلي ونهر بالصفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في خيولي أضرب بسيف الله والرسول وتود ملولوت كهي قلقلي إنجيني بجلي هفنا قاداني مكان كيولتاناني تقول لك يا ربي وفي ديته عبد الله بن جحش دعائي كدته آمين جدا سادي جلا دقفته أكا شهيد فر ربي ساتمته جدي دبي عجائب سادبته يو كفار رنبو كو غلافته رفقا كورا قرا فنيان كو كوكته يا الله غافتي وانم دايكنا غافته قام كي مال تكس كوكته نانجته جدي ستي مچودا سيف جچن چچته ستي غبا فچودا يوتنا كبلته أكاسوما شهيدي وان كدا ترغته كفار فنيان صاحب قرسا كوكته سارتون وبدبته أرجع جساتني مكان كيولتاناني أجت ميدمته جالان صحابته شهيد تبو جولين درقون جنته طلع من عبيد الله فول در رابطا انت يساني بدفع في التفرطا نام تربا چت دمي سان الرادو وتا اندنو مدينة جول انصارتا اهدي دران كبنغو تتنفكاتا كيسا سينه موتنا تنجباتا بوا وإيسين نانغري مسلموتا أجت مرساني قمتا مشركوتا نام صدما وجه النبي الرحمتا لولا نيرابنا المتال كبستا دينين تلو مكان الرقاي سيتا حديقا دنگلا سادف كفجافتا dhiiraa dubartiidhaan jamaa musliimoota muuminti teemee wajjiniin dhaabbata dubartii muhaajiraaf kanneen ansaarota Lusayba binti Ka'ab dura bishaan baata bakka 12 madoofte yaa ummata kunoo kana jedhaa kitaabni dubbata Aishaaf Ummu Sulaym lola keessa kaata madaa wallaanaa bishaan obaafata yaa rabbunda jaraa tarjoomi rahmata أمي من بركة وفتد جافتا لوينا جغنوم سيتي سينا سيدبتا دامتي مدوفتي أرجين دبرتوتا تاريخ دبتا لاليا إخواني مكان كيولتاناني Nusayba waa'isi akkas jettee bara duraan bishaan mujaahidan baadhee jira isa gateen fiigee dhaqee nabiin biraa seenaasii kana dur xiqqoo tuttuqeera duraan seefiin qabuu baafadhe dhiirarraa mushrikoota ittisuu jalqabne isaanirraa ibnu Kami'aa kan jedhan tokko jira uffannaa sibiilaa guutuu uffatee jira akka jabaa lola jajjabaa kaafiraa dallansuun ilaahee jiraatu jararra jara amane malee deebi'ee achirra jedhe Muhammad afnaana ni nafuwarra ana Musaaf taane qabne fuula dura achitti seefi isaatiin dha'ee gurmuu koorra carqiidhaan hidhadheen ol ka'ee lafarra ilmaan koon arganii dhufan lamaan jedha bakka 10 jaalaa waraanamee jira Musaabiin na biratti harkisaa citerra lachuurraa jichiree bitaa mirga isaarraa deebii ajjeesee baafatee nu biraa
kunje cafaan seerraa dhagaame dhugaanii maqaan kee ol taanaanii. Lola keessaa bahee dhufe Abuu Qataadaan ejji waraanamnaan feegaa dhufe haada jedhee yaa nabiyyi Ahmad Muhammadaa ejji koo tokko bahe lamoo maal fayyada jennaan akkas jedhanni Ahmad Nuuril Hudaan jannattiin argatta boriif si fayyada jennaan akkas jedheeni Abaa Qataadaan jannata si jakoos lachuunan barbaada ija isaa keessa kaa'anii fi Ahmadaan ajaa'iba jisaa fayyee fi gammada kan dur caale jedha qudraa rabbii guddaa dubbiin gaafasii hundi garaa nama waada hadiisni kun sahiha barbaadi sanada isin bal'ifadhaa kitaaba barbaada haqqii ta'uu bartee qalbiin si gammada barnama fayyada haqiiqaa beekuuni maqaan kee ol taanaanii. Muujizaa baay'ee targame gaafa sanaa hanzalaa kan jedhan lola irratti duunaan ganamatu qaaman dhiqatiin baanaan malaayikaan dhufanii du'aa isaarraa dhignaan nabiin sahaabotaa fi mandubbee kana ammas muujizaatu jira gosta kanaa ukkaashaaf nu munzirseetiin harkaa cabnaan wamtittiin aduwwee rukutan dhabamnaan isaantu mala dhaha rakkoon tokko dhumnaan ukkaashaan fiigichaan nabiin bira dhufnaan seefiin koo caccabee maal wayyanni jennaan achiin nabiin ulee wahiitti kenninaan seefiitti jijjiirame wayiteedhuma sana achumaan fudhatee aseele waraana muujizaan isaanii baay'ee wanta kana al'aawni jedhama maqaan seefii sana takkaa lafan keenya erga gaafa sana gaafa harbarriddaa gaafa jabaa sana amma shahiidutti lole isa kanaan raajiin akka kana baay'ee dhakaan isaanii maqaan kee ol taanaanii. Booda mushrikoonni wal gahanii jiru ummata dhumirraa dhaqanii hiriiru reefka muumintoota qaamarraa jijjiiru hindii namzaa qaltee keessaa baaftee jiru akka fedhan duhaa lafatti mummuru siilas mushrikarraa wantee gamuun jiru jamaa muumintoota tabba gubbaa jiru. Jaraan walloluudhaaf karaan tokkon jiru xiyya gadi roobaa baaftuun biraan jiru mushrikoonni galuuf karaa bu'aniiru nabiin rabbii garuu dirree lolaa turu madaa habaachisu du'aamoon qabaru jarri dhume caalaan uffanni jiru jarqii tokko fahiin nam lamatti maru kan baalaan qabaru malli biraan jiru boolli tokko garuu nam lama sadiini maqaan kee ol taanaanii. Sababni jabiinsa argamee fi hajamaa qadaruma rabbiitu ta'e awwaluma ammas waan baay'eetu irraa baratama amri amiiraa diignaan cabuun maal jaqqama jara isaan tabbarra kaa'antu ganama akkam buune jennaan bu'anii ofumaan amri isaanii diignaan cabuun cabuudhuma ammas wanta biraatirraa hubatama garboonni rabbichaa yoomuun fatanama rabbiin nama ofii taasis akkasuma shayinnis jiraachuutu ammas barbaadaman munaafiqaan muumina taddaan fo'ama kunis guyyaa sanaa ifa galee namaa jedhanii ulamaan akkanatti kanii maqaan kee ol taanaanii. Dubbii Uhud fixuuf dheeraan adeemsisa yeroo bal'aa argachuudhaan hafeessisa waa'ee siraa amma fasittan gabaabsa yaadanaa gumaachaa yaa jamaa obboleessa yoo umriin koona dheerate biyya duniyaa keessa waan kana boodaati sichatan odeessa hamman danda'etti hinuman qopheessa nan ifatin malee yaa jamaa obboleessa hanga rabbiin kiyyaa naa mirgeesse keessa dhaamsa xiqqoo tokko dhaammaddeen gabaabsa wama zaban amma argaa jirru keessa akka of mil'annu dubbii mana keessa obboleetti obboleessa naa dhaga'ee qalbiini maqaan kee ol taanaanii. Faaruun keeti rabbi Allahur Rahmaani nu gammachiis maqaan kan kee ol taanaanii. Dur hinjirree meeqa lafaa olluu kaate mirga mirga jechuun ammattuu jabaate duruun taane jennaan ittuu badduu baate yaantala islaamaa maaluma itaate dorgommii bareedaa jennaan dhugaa seete fuuldura ummataa dhaabbachuu gayyaate haala kaafirri ta'u hundaa waliin taate yoo qullaa si dhaabuun mirga eeguu taate beeyladaa dubbatuun maaliin gargar baate wallaahi fokkiftaa yoo dhugaa himuu taate
ajaa gaariin qullaachi si daawwate ajaa gaariin qullaachitti si daawwate qaamni silaa jabeenyi raqasay taate maatii kamiitti laata namna tilmoo taateef utuu jarri laaluu kan gabaatti baate silaan gaanfattatu kaafirallee taate yoo bareeda jechuun akkasuma taate yaa kanachi dhaabbattu maqaa islaamaa baatte akkamuma tardiin firratti si baatte maqaan keenya yoo ati nama biraa taate akkan taane taate hafina mummooni maqaan kee ol taananii barhaya waan illee rifeensa uffatee beekama ati immoo maal jedhamta bineensa moo nama yoo amantiin hafes jira safuun namaa ilma namaa yeelloo qaanfachuun beekama namni waan qaanfanne akkamitti nama jedhamee walqixa namaatti waamama boolla zaabaawwam akkasiitiin guutama dura haadhaaf abbaa sirraa gaafatama obboleessaaf abbaa manaatu taanfama utuu gaafa ijoollee gaafati daa'ima qabattee ol kaatee tarbiyaa islaamaa dubbiin awwalumaa toluuf ammaachuuni maqaan kee ol taananii utuu da'uun qoftaadha nama taasise biddeenni nuu sameera ammoo dhalee yaase dubbiitu jechan taane afaanii na baase yoo rabbiin kanaa nu haadha irri baakaase burqaa kalaama isaa quraana baase yaannu mu'ammaraa huudhitti baase gargaartu alaamana haqqiitu ol kaase shamarran islaamaa mee yoo na dhageesse rabbiin kan kee gaarii maal sitti balleesse aqlii guutuu kennee namaan si qixxeesse kabajaa kee gaarii martee lafa keesse qaamnati bareedaaf gabaa dura keesse utuu rabbiin bakka tokkorraa hir'ise harka sirraa cabse yookaan ija jaamse silaatuu gatteesse hafee bareedinne maqaan kee ol taananii utuu da'uun qoftaadha namaa taasise biddeenni nuu sameera ammoo dhalee yaase dubbiitu jechan taane afaanii na baase yoo rabbiin kanaanuu haadha irri baakaase burqaa kalaama isaa quraana baase yaannu mu'ammaraa uhuuditti baase gargaartu alaamana haqqiitu ol kaase shamarran islaamaa mee yoo na dhageesse rabbiin kan kee gaarii maal sitti balleesse aqlii guutuu kennee namaa si qixxeesse kabajaa kee gaarii martee lafa keesse qaamnati bareedaaf gabaa dura keesse utuu rabbiin bakka tokkorraa hir'ise harka sirraa cabse yookaan ija jaamse silaatuu gatteesse hafee bareedinne maqaan kee ol taananii